Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa tokkoffaadhaa kaasnee hanga kutaa 8ffaatti ilaalaa turre har'a immoo barnoota sirna gadaa kutaa lammaffaa boqonnaa tokkoffaadhaa kaasnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa isinis immoo like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa. Kan kutaa lammaffaa yeroo ta'u, kan kutaa lammaffaa maal nu fayyadaa jechuu dandeessu garuu haa ta'uyyuu malee tokkoffaa baroota nuti sadarkaa har'aa keenya keessatti sirna gadaa barannee waan hin beeknee fi kutaa gajjallaadhaa kaasnee yoo irra deebiidhaan dhaggeeffanne yookiin immoo baranne wantoota sirni gadaa daa'imman barsiisu kutaa tokkoffaadhaa kaasnee beekuuf akka nu fayyadu waan hubadheef. Kanaafiyyuu isinis ofiis irraa barachaa ijoollee keessanis irraa barsiifachuu ni dandeessu isiniin jechuu barbaada. Asuma gara barnoota kootiin darba. Boqonnaan tokkoffaanii tolee abboo kan jedhu mata duree boqonnaa tokkoffaa keenyaa barnoota sirna gadaa kutaa lammaffaati. Egaa boqonnaa tokkoffaa kana keessatti tolee abboo jedheetu daa'imman barsiisa jechuudha. Eenyu uummanni Oromoo yookiin sirna gadaadhaan warri bulan yookiin immoo wal bulchaa turan jechuudha. Kanaaf egaa sirna kana keessatti tolee abboo jedhee kan inni barsiisu Liibanii fi Caaltuu fakkeenya fudhatee jira. Namoota lamaan jechuudha. Haala ittiin ijoollee gamaaf gamoo gorsiisnee baa jennee barsiisnu jechuudha. Asnatti siiqii tolee abboo gurraa naaf kennii tolee abboo waan Oromiyaa tolee abboo sittan odeessaa tolee abboo madda walaabuutii tolee abboo bariidhaan ka'ee tolee abboo jedha. Egaa kana keessatti walaloon gamaaf gamoo goranii wal jalaa qabanidha. Asnatti siqee jechuun narraan fagaatiin gurra naaf kennii na dhaggeeffadhu waan Oromiyaan sittan odeessaa tolee abboo jedha jalaa qabuun jechuudha. Madda walaabuutii tolee abboo jedhaniitu wal jalaa qabaa deemu jechuudha. Bariidhaan ka'ee tolee abboo sannaateen ba'ee tolee abboo jeedala diimtuu tolee abboo achittan argee tolee abboo yaa bareeda ishee tolee abboo arsiittan goree tolee abboo miccii irraa nyaadhee tolee abboo maal agarsiisaa jira jechuudha. Arsiitti goree waan bareeddu yookiin immoo jeedala diimtuu arguusaa mul'iseera. Addatti immoo miccii irraa nyaadhee tolee abboo wayii mi'aa isaa micciirraa yookiin nyaanni micciirraa jedhamu kun akka inni mi'aawullee tolee abboo jalaa qabaa jira jechuudha. Gujiitti ceenaan gujiitti darbee jennaan yookiin gujii ga'ee jennaan dardarri gujii yookiin uummanni dargaggeessonni gujii tolee abboo warqee barbaadaa tolee abboo ittan makamee yookiin ittan dabalamee warqee argannee tolee abboo maal qabnaa yaadaa. Warqee arganneera waan ta'eef yaada kan biraan qabnu tolee abboo booranaan deemee tolee abboo eebbaan fudhadhee tolee abboo booranni nama eebbisuu waan beekamaniif eebbaan gafaa tolee abboo booranni hangafticha Oromoo yookiin immoo damee guddicha lamaan keessaa isa tokko waan ta'eef jechuudha. Gabrattan goree damee gabraa jedhamu keessattan goree gaala yaabbadhee naannoo sanatti immoo gaalatu beekamtu jimmaan nan gahee. Jimma abbaa jifaarii jechuudha. Buna koon dhugee buna achitti argama. Iluuttan goree tolee abboo damma muuxadhee biyya sana maaliin mul'isee dammaan mul'isaa jira jechuudha. Iluutti immoo wallaggan ce'ee tolee abboo warqee maramaa tolee abboo na badhaasanii maaltu argama jechuudha. Naannoo wallaggatti immoo warqee maraa kan harkatti kaawwatanii jechuudha. Kan bareeda nama miidhagsu jechuudha. Kan gatiinsaa mi'aa ta'e sanatu achitti argama. Qubatti kaayyadhee na badhaasanii eessatti kan naa kennan san qubatti kaayyadhee matakkal ce'ee cumboon cufadhee matakkal immoo naannoo sanatti maaltu beekama nyaata cumboo jedhamu kabaja keessumaaf dhiyaatu keessaa tokko yookiin immoo gaafa cidhaa kabaja addaa ta'e kan dhiyaatu cumboodha jechuudha. Raayyaattan goree tolee abboo raayyaan raayyumaa achittan baree walloonis deemee odaa gaaradoo jalan buqaqee odaan gaaradoo maaltu argama wallootti yookiin raayyaa itti kumbaanaa naannoo uummatoota sabaawwanii keenya keessaa jechuudha. Raayyaa itti kumbaanaa warreen jennu maccaa fi tuulama isa warreen jennu sana keessaa inni tokko raayyaa maccaadha. Akkasuma walloo
Walloo keessaallee isaan tokko kan ta'an isaan sana mul'isuudhaaf illee bakka sanatti odaa garadoo jalan boqadhee karrayyuudhaa dhaqnaan tole abboo gunfura filuu naannoo karrayyuutti immoo gunfura yookiin mataa ol kan filatantu jira gunfura filuu dargaggeessatu filata. Gootummaan isaanii namatti tolu goota ta'anii gootummaa isaanii gonfura kanaan argisiisu waan ta'eef. Hawaasiin darbee harargeen bu'ee jaalalli dhugaa achitti margee naannoo harargee immoo nama jaallatu jaalalaan beekamu achitti marge achirraa ka'ee farda yaabbadheen tole abboo shawaa naanna'ee tole abboo handhuura oromiyaa tole abboo finfinneen galee tole abboodha. Maal agarsiisaa jira jechuudha tapha ijoollee ittiin barsiisnu kuni naannoo oromiyaa walaloo fakkeessuuf yookiin tapha fakkeessuutiin naannoo Oromiyaa bakka hunda isaanii gahee akkasumallee damee Oromoo muraasa isaanii keessaa muraasa isaanii fudhateetu bakka bakkatti wantoonni addaa argaman iddoo kaan warqee, iddoo kaanii cumboo, iddoo kaanii gunfurri akka inni itti argamu, iddoo kaanii odaan garadoo bakka itti argamu kanallee baqaa dha'eetu maal godhee deebi'ee jechuudha daawwachiisaa jira jechuudha. Kanaan ijoollee maal gochuu dandeenya barsiisuu yookiin shaakalsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin nu fayyadaa jechuudha. Gaaffilee armaan gadi deebisedha. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Deebiin kana nama shakkisiisu dhugaadha. Handhuura Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaa keessa kan taateef akkasumallee magaalaa guddittii Itoophiyaa fi giddu galeessa mana walitti qabama Afrikaa yookiin buufata tokkummaa Afrikaatiilleeti. Kanaaf dhugaadha jechuudha. Liiban Booranaa maal fudhate? Liiban eessaatti fudhate? Booranaa maal fudhate? Isa jalqabarraa hangafa dheetu eebba fudhate. Liiban Booranarraa maal fudhate? Eebban fudhadhee jedhe. Hin eebbifameetu kan inni achiiti sokkee jechuudha. Eebba kan inni achiiti fudhate. Namichi shawaa keessaa maaliin deeme? Shawaa keessa maaliin deeme yookiin immoo ol deebinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Shawaa keessa maaliin jechuudha kan inni dhaqee shawaa daawwate yookiin immoo maaliin kan inni shawaa keessa qubatee ture yookiin immoo maaliin shawaa nutti mul'isee ture isa jedhuufidha jechuudha. Kun jalqaba irratti Booranaan deemee eebban fudhadhee eebba hangafaa jedheetu darbe. Erga dhufee gajjallaa gahee eessatti jechuudha. Shawaa yeroo ga'uudhaa jechuudha. Kan inni maal fudhateera? Yeroo shawaa ga'ullee akkuma kana fudhate jechuudha. Erga shawaan naanna'ee handhuura Oromiyaa maaliin fardaanii jechuudha. Shawaan immoo maaliin beekama? Fardaan beekamu isaa sanallee maal godhee nutti agarsiisa jechuudha. Shawaa farda yaabbadheenidha. Maal yaabbatee? Farda yaabbateetudha jechuudha. Farda yaabbatee jechuudha. Nyaataaf dhugaatiin tapha keessatti kaafaman maal fa'aadha? Nyaataaf dhugaatiin achi keessatti kaafamanii jiran tokko cumboodha. Cumboo. Dhugaatiin tapha keessatti kaafamanii jiran immoo akkasuma dhugaatiiwwan bookaa yookiin immoo kanneen nama bashannansiisan yookiin immoo jaalalaan kan inni kaasaa jiru jechuudha. Kanaaf dhugaatii yookiin immoo nyaata cumboo kaasee jira. Buna kaasee jira jechuudha. Kanaaf dhugaatiin buna ta'a. Nyaanni yookiin immoo nyaanni isaan achitti nyaatan sun immoo maalidha jechuudha? Cumboodha jechuudha. Dhugaatiin buna ta'ee jechuudha. Dhugaatiin buna. Buna eessatti Jimma yeroo ga'u jechuudha. Yeroo naannoo Matakkal ga'u cumboodha kan inni affeerame. Kanaaf haala kanaatiin illee wal barsiisuu danda'ama jechuudha. Inni egaa biraan egaa lammaffaa keessatti immoo tapha ijoollee beektu yookiin maatii gaafadhu dareetti fidii hiriyoota kee waliin taphadhuudha. Tapha ijoollee ittiin barsiisanidha jechuudha. Naannoo kanatti yookiin naannoo biraa keessatti shaakalanii daa'imman ittiin barsiisanidha. Inni lammaffaan boqonnaa lammaffaa aadaa fi aadmaleedha. Aadaa jechuun waan jaallatamu, waan kabajamu, waan safuu qabu, waan safeeffannaa qabu jechuudha. Aadmalee jechuun immoo aadaa cabee yookiin immoo waan safuu keessaa bahe kanneen yakka ta'an, kanneen hawaasa qaanessan, kanneen hawaasa salphisan isaan immoo aadmalee jechuudha. Kanaaf aadaa fi aadmalee kana wal dorgomsiisee jira. Isaanillee kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsan miidiyaa YouTube channel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa.
Egaa aadaa fi aad-malee jechuun aadaa jechuun dhugaa dubbachuun aadaadha. Kijibuun aad-maleedha. Kijibuu yookiin sobuun. Maanguddoo kabajuun aadaadha. Maanguddoo kabajuu dhabuun aad-maleedha. Salphinadha jechuudha. Gorsa maatii dhaga'uun aadaadha. Gorsa maatii diduun aad-maleedha. Qulqullina ofii eeggachuun aadaadha yookiin immoo dirqamadha. Qulqullina eeggachuu dhabuun immoo aad-maleedha. Maaliif namni dhagna isaan qulqulleeffanne, uffata isaan qulqulleeffanne nama kamiifiyyuu salphina waan ta'eef jechuudha. Biqiltuu dhaabuun aadaadha. Biqiltuu kunuunsuu dhabuun aad-maleedha jechuudha. Isa dhaabbatee eeguu dhabuun aad-maleedha. Kanaaf aadaa fi aad-malee warreen jedhaman illee haala kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Ilkaata tokko keessatti aadaa fi aad-malee adda baasuun qubee isaa gabatee keessatti barreessidha. Namni nama waamnaan diduu, galaa walii nyaachuu, mari'atanii walii galanii hojjechuu, nama kufeetti kolfuu, ofittoo ta'uu, aadaa fi aad-malee kan ta'e kana keessatti yeroo addaan baasnee keenyu tokkoffaa irratti namni nama waamnaan diduun aad-maleedha. Aad-maleedha. Galaa waliin nyaachuu yookiin immoo nyaata baattatanii daandii deemaa waliin nyaachuun immoo aadaadha kun kabaja waliiti jechuudha. Waliin gahanii nyaachuun, mari'atanii walii galanii hojjechuun aadaadha kunis. Aadaa. Nama kufeetti kolfuun aad-maleedha. Nama kufee tokkotti ol kaasu malee ittiin kolfanne. Ofittoo ta'uu. Ofittoo ta'uun illee aad-maleedha. Ofittoo jechuun qofaa waan argatan tokko qofaa fayyadamuu yookiin immoo osoo namaan hin gahiin qofaa itti fayyadamuun ofittoodha jechuudha. Aad-maleedha jechuudha kunillee. Aad-malee. Kanaaf haala kanaatiin illee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Aadaa fi aad-malee warreen jedhaman warreen kun warreen muraasa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii haalota gabatee keessatti egaa aadaa fi aad-malee ta'an addaan baasii barreessidha. Aadaa fi aad-maleedha. Warreen kana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa kanarratti yoo barreessine ofittoo ta'uu. Ofittoo ta'uun ofittoo ta'uun aad-maleedha. Asitti ofittoon aad-maleedha. Ofittoo ta'uun aad-maleedha. Waliin gahanii nyaachuun aadaadha. Waliin gahanii nyaachuun aadaadha. Maatiif ajajamuu. Maatiif ajajamuu dhiisuun aad-maleedha. Maanguddoo kabajuu. Maanguddoo kabajuu dhiisuun immoo aad-maleedha jechuudha. Kanaaf aadaa fi aad-malee warreen ta'an addaan baasnee akkasittiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii kabajuu dhiisuudha jechuudha. Warreen kunii tokko tokko isaaniiti jechuudha. Kanaatiif garaagarummaa haala kanaatiin ilaaluu kan nu dandeessudha jechuudha. Inni kan biraanii gochoota aadaa fi aad-malee ta'an biroo maatii gaafadhu dareettii himii maaliif akka aadaa yookiin aad-malee ta'anis ibsiidha. Warreen kanallee ibsuu dandeenya jechuudha deebisnee. Maaliif warreen nuti barreessine kuni waliin gahanii nyaachuu,
waliin gaanii nyaachuu ofittoo ta'uu. Waliin gaanii nyaachuun aadaadha. Aadaa yeroo jennu wal kabajuudhaaf waliin ga'uu isaan qabneef geessuu ofittoo ta'uun garuu qofaa nyaachuu, qofaa fayyadamuu, maatiif ajajamuu. Maatiif ajajamuun isa hangafaati. Maatiif ajajamuu dhiisuun immoo aada malee safuu cabsuudha jechuudha. Maanguddoo kabajuun aadaadha. Maanguddoo kabajuu dhiisuun immoo aada malee keessatti ramannaan jechuudha. Haala kanaatiin ilaaluu kan nu dandeessisudha jechuudha. Inni boqonnaa sadaffaa keessatti yeroo ilaallu kan biraan immoo hokkola saree kan jedhu boqonnaa sadaffaa yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatiin ammallee boqonnaa sadaffaa keessatti immoo kan nuti ilaallu hokkola saree jedhu. Hokkola saree jechuun haala ittiin sareen hokkoltu haala ittiin ibsanidha jechuudha. Kunoo daa'imman haala isaan ittiin taa'anii taphachaa jiranii fi naannoo tokko tokko keessatti diimbii gadimbii kan jedhu ittiin taphatama. Haala barteewwaniin lakkoofsa luka isaanii lakkaa'utiin kan inni taphatamudha jechuudha. Innis immoo tibbeessoo fi daa'immanidha. Ammayyee jedhu daa'imman jalaa ammayyee tibbeessoo yookiin namichi dhaabbatee jiru inni kam jechuudha. Inni kun yeroo inni ammayyee jedhu ijoolleen warri taa'anii jala jiran kun immoo ammayyee jedhanii deebisu jechuudha. Inni kun tapha hokkola saree jedhamaa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin yeroo isaan taphatanidha. Kunooti hokkola saree isatu hokkolaa jira jechuudha. Taphachiisaa jira. Haala sana agarsiisaa jira jechuudha. Isa booddee maal jedha? Asii waraabuu maal waraabuu bishaan adda kanaa waraabuu jechuudha. Asii waraabuu booyyeetutti du'ee asii waraabuu sareetutti du'ee isatu waraabuu dhaqaa jira jechuudha. Hokkola saree yookiin fakkeessite jechuudha. Asii waraabuu harreetutti du'ee dursaa fuudha booyyeen kan itti keessatti du'e namni dhugu sareen kan keessatti duute harreen kan keessatti duute. Asii waraabuu bishaan qarsaa waraabii. Bishaan qarsaa jechuun bishaan iddoo qulqulluu ta'e namni dhuguu jechuudha. Immoo kanaaf achi waraabee isaa ajaju jechuudha. Egasii booddee maal godhu kunooti jechuudha. Haala isaaniitiin dhaqaa jiran kunoo. Haala tartiiba kanaa deemaa jiru gara bishaan qarsaa waraabuu dhaqaa jira jechuudha. Haala kanaatiin maal ibsa jechuudha. Hokkola saree kan jedhu sana ittiin taphatu jechuudha. Hokkolli saree nama meeqaan taphatama? Akkaataa daa'imman kanarraa arginutti nama 4 tapha namichaa wajjin immoo meeqadha? Namichaa wajjin 6 jechuudha. 5 4 jechuudha. Naannoo biraa keessatti garuu baay'ee ta'uu danda'u jechuudha. Haala kanaatiin kan isaan taphatanidha. Uleen tapha kanaa maal ibsaa? Ittiin lakkoofsa sana lakkaa'anii ittiin lakkaa'uudhaaf yookiin immoo dhaabbatee ittiin lakkaa'an jechuudha. Halangeen maal bakka bu'aa? Halangeen maal bakka bu'aa yookiin immoo kan inni qabatee jirudha. Halangee jechuun kabaja namicha aangoo qabuuti. Sababni isaa immoo ittiin waa ofirraa ittisa yookiin ittiin eeggata waan ta'eef jechuudha. Tapha kana fakkaatu kan naannoo keetti beektu yookiin maatii gaafadhu daree keessatti hiriyoota keetti himidha. Egaa naannolee ijoollee daa'imman biratti kan barsiisuu ittiin dandeenyu yookiin immoo itti himnee qajeelchuu dandeenyu ta'u jechuudha. Amma yoonatti kan waliin ilaallee yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatiina. Galatoomaa ulfaadhaa. Iddoo